Fannoowwan maddeen alaatii qabadheettiin darbuu taphoota michoomaati kan argannu kaleessa taphoonni michoomaa hedduu taphatamanii jiru. Taphoota eegamaa turan keessaa taphni Firaansii fi Cote d'Ivoire isa tokko ture. Taphni kun injifannoo Cote d'Ivoire goolii 2-1 xumurameeti jechuudha. Egaa waancaa addunyaa irratti biyyoota hirmaatan keessaa biyyattii Afrikaa Cote d'Ivoire akkasumas tan Awurooppaa Firaans ishee tokkodha. Tapha kaleessaa irratti Cote d'Ivoire goolii 2-1 kan injifatte goolii galchuudhaan France dursa qabattee turte. Taphataan sarara gidduu kilab Manchester City Ryan Cherkin daqiiqaa 45 irratti goolii galchanii kan dursa qabatanii boqonnaa deebii daqiiqaa 53 irratti goola du'ee goolii qixxeessituu Cote d'Ivoire galchee daqiiqaa 84 irratti Amad Dialloon goolii injifannoo Cote d'Ivoire galchuudhaan Cote d'Ivoire gool 2-1 injifattee jirti. Tapha kaleessaa irratti garuu taateen addaa ture. Ilmaan abbaa tokko biyyoota garagaraatiif yoo taphatan mul'ateetii jira. Taphataan sarara gidduu akkasuma ittisa mirgaa fi bitaaratti garee biyyaalessaa Cote d'Ivoireef taphatee fi kaleessa goolii galche akkasuma goolii Amad Diallo galche mijjeesse goola du'ee fi Desire Doué obboleewwanii Desire Doué garee biyyaalessaa Firaansii fi kan taphatu goola du'een ammoo garee biyyaalessaa Cote d'Ivoire fi kan taphatu. Tapha kaleessaa irratti Desire Doué teessoo jijjiirraa ture yeroo obboleessi isaa goolii galchuu bakka taa'u yookiin teessoo jijjiirraa yoo seeqatu mul'ateetii jira. Egaa taphattoonni kunneen lamaan abbaa tokkorraa dhalatan malee Firaansitti dhalatan lamaan isaaniitu biyya abbaa isaatiif filachuu filate. Goola du'een egaa taphataan kun ganna 23 obboleessaa ganna 22 egaa taphattoonni kunneen garee biyyaalessaa lama faallaa ta'uudhaan taphachuun kaleessa haasaa miidiyaalee addunyaa ta'eetii kan jiru. Goola du'een Strasbourgiif taphataa Desire Doué Paris Saint-Germainiif taphatudha. Kaleessa goolii Amad Diallo galchise daqiiqaa 84 irrattis isaatu mijjeesse. Egaa Cote d'Ivoire tapha kaleessaatiin Firaansiin goolii 2-1 injifachuu dandeesseetii jirti. Taphni michoomaa biraa kaleessa Swiidiniif Greece walitti fideedha. Taphni kun goolii 2 qixaanii kan xumurame Swiidinii fi Victor Koresh daqiiqaa 53 irratti akkasuma Nielsen daqiiqaa 69 irratti yoo galchan Simikaas fi Masauras taphattoota goolii garee biyyaalessaa Firaans galchanidha. Victor Koresh goolii hawwattuudha rukuttaa dabbiirraa kan galche. Taphataan sarara fuulduraa kilaba Arsenaal kun waancaa addunyaatiifis jira jechaati kan jiru. Swiidin kaleessa Greece waliin taphattee goolii 2 qixaanii kan xumurte. Speenis Iraaq waliin goolii 1 qixaan xumurtee jirti. Goolii Speen Ferran Torres daqiiqaa 16 irratti galchee Iraaqiif Marchas Doskiin daqiiqaa 27 irratti galchuudhaan biyyoonni kunneen goolii 1 qixaan xumuranii jiru. Taphni Tarkiyeetti taphatame kan Iraanii fi Maali injifannoo Iraan goolii 2-0 kan xumurame. Gooliiwwan injifannoo Iraan Said Ezatolahi fi Ramin Razain taphattoota galchanii daqiiqaa 12 fi 55 irratti. Federeeshiniin kubbaa miilaa Iraan torbee dhufu keessa gara Meeksikoo akka imalan beekseeti kan jiru. Egaa waraana Ameerikaa Israa'eel fi Iraan wal qabatee waancaa addunyaa bara kana Ameerikaan Kanaadaa fi Meeksikoo waloon qopheessan irratti taphoonni Iraan Ameerikaatti qabdu. Iraan Ameerikaatti akkan taphatamneef gaafii dhiyeessaa turte. Iraan garuu federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa yookiin FIFAan hamma yoonaatti deebii homaatu hin kennine. Guyyoota itti aanan keessatti meebii gaafiin Iraan kun qaamolee dhimmi ilaallatuun deebii argachuu ni danda'a fi kan eegamu jechuudha. Asanas ta'e kana garuu tapha michoomaa kaleessa taphattee maaliin injifatteeti jirti. Tarkiyeetti shaakala taasisaati kan jirtu gareen biyyaalessaa Iraanii taphattoota muuxannoo qaban qabattee waancaa addunyaa kanatti yeroo afuraffaadhaaf akka hirmaattuudha kan eegamu jechuudha. Odeeffannoo biraattan darbaa jijjiiraatiin wal qabatee Bayern Munich Ismail Saibari mallatteeffachuu isaati kan ibsame. Guutumaan guututti mallattoo qofaatu fi walii galanii jiru. Taphataan kun egaa lammii Moorookooti. PSV Eindhoven keessa taphata. Taphataa akkaan Vincent Kompany'n barbaadaa ture jedhameeti jira. Taphataan kun garee biyyaalessaa Moorokootiif taphachuudhaaf gara Ameerikaa ni imala jedhameeti jira. Egaa amma qorannoo fayyaa Ameerikaatti akka gaggeessuudha odeeffannoon arganne kan addeessu. Kana jechuun bara dorgommii dhufu taphattoota garee Vincent Kompany keessatti arginu keessaa Ismail Saibariin isa tokko ta'uu isaati jechuudha. Waancaa addunyaatiin wal qabatee odeeffannoo isin biraan gahuudhaaf seeronni garaagaraa hojiirra oolaati kan jirani. Seerota
haaraa yookiin dhiyeenya amma fiifaan hojiirra oolchuudhaaf murteesse keessa daawwattoonni qaruuraa bishaanii qabatanii gara direetti akka hin seenne dhorkuu isaati. Waancaa addunyaa bara kana biyyoonni sadii waloodhaan qopheessan irratti deeggartoonni qaruuraa bishaanii qabatanii diree akka hin seennedha fiifaan kan dhorke. Qaruuraan bishaanii dhorkame kun qaruuraa yeroo dheeraaf tajaajilu kan yeroo garaagaraatti bishaanitti guuttachuudhaan harka namaarra turuu danda'u yookiin kan hin haaromfamne akka ta'edha. Sana ala garuu kan haaromfamuu danda'u yookiin kan yeroo muraasaaf tajaajila kennuu danda'u yoo ta'e fayyadamuu akka danda'anidha kan ibsame. Leensa haaraa Real Madrid Jose Mourinhoodhaan wal qabate Beneficaan ibsa baasee jira. Beneficaan ibsa baasee keessatti leensaan isaanii yookiin kan amma gara Real Madrid deemuudhaaf walii gale Jose Mourinhoon kan leensa Real Madrid ta'uu danda'u yoo Florentino Perez pirezidaantii kilabichaa ta'ee filame qofaadha jedhee jira ibsa isaa keessatti. Kilabni Benefica egaa hin ta'u taanaan leensaan Jose Mourinhoon kilaba isaanii waliin yookiin Benefica waliin akka itti fuudha kan ibsame. Filannoo pirezidaantummaa kilaba Real Madridiif egaa Florentino Perez filatamuudhaaf kan filannoo kana keessatti hirmaachaatii jiranii egaa pirezidaantii ta'uudhaaf carraa bal'aanii qabu jedhameetu kan eegamu. Perez kan filaman yoo ta'e yookiin filannoo kana kan injifatan yoo ta'e waliigaltee Benefica fi Mourinho diiguudhaaf yuuroo miliyoona 15 Beneficaadhaaf ni kaffalu jedhameetti jira jechuudha. Naapoli leensa isaa geggeessee jira. Antonio Conteedhaan gargar ba'ee jira. Waliigalteedhaan kan gargar bahanii leensaan kun waggoottan lamaan darbe kilaba Neaples leensaa ture amma garuu waliigalteedhaan gargar ba'uu isaaniiti. Leensaan Dilaan Inter Milaan Chelsea fi Tottenham Antonio Conte amma kilabichaan gargar ba'uu isaaniiti kan ibsame. Naapoliin barana qabxii 11 dursaa liigichaa Inter Milaan irraa hanqatee sadarkaa lammaffaadhaan kan xumure. Egaa amma waliigalteedhaan erga gargar bahanii booda AC Milan keessaa kan geggeeffaman Massimiliano Allegri leensa kilaba Napoli gochuudhaaf akka dhiyaatanis maddeen gabaasaati kan jiran jechuudha. Liverpool Andoni Raiola kaleessa ifatti leensa kilabichaa gochuudhaan mudee jira. Leensa ganna 43 Raiola leensa haaraa kilaba ta'uu ifatti ibsameeti kan jiru. Leensicha yaada kennee jira akkuma mallattoo kaayan yaada kenneen baay'een gammadee maaliif jennaan kilaba guddaa yookiin kilaba gaarii addunyaa kana keessa tokko kan ta'e leensaa ta'uudhaaf waan mallatteessif jechuudhaan kan dubbate.